إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار معاشر الإخوة والأخوات أحييكم بتحية على الجنة ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبلين رب سبحانه وتعالى قال لنا أجو ربي دنيا تنرى نفيده وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون جي ربي نومي نصوري أكا إسا قبرو نقودي أنبيانو تيرجي قرا ربين فد ومالي قرا غرتينو تفينين كنتاني أنبيان قرا ربين فدورا نخيسي داندي ربي سبحانه وتعالى بربادو خرا ربي فدور رتي ربي غبرو خرا نمني برافد اومت اذن دنيا تنرت المنا ما وانا دادا غبرا عبادان غرتين ني غبر وانا دادات تنافور ربي سبحانه وتعالى ربي كل ليسه إخلاصا ربي قبروا لي ربي نواقود إن شاء الله بارك الله فيكم غرغرتي سغنتا تينيا دبرا إمو بنا إن شاء الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيه غافيتيا واي ورحب أمنا رتيغا أيه متأيوتك غافة دوناف جسي ولتقفني وسو ولران فقاتي ديكا والقوداتاني بيستاني ولتدفني وسغول الرام فقاتين نكا والقودتاني كسي ايه سنبودا gideekee gaafattu nikaan keessanii sirreeffadhaa jedhanii ni beektanii sheeka gizee gaafatan sirreeffadhaa jedhanii walirraa adda baati adda gaafadhaa jedhan nikaan sirreeffadhaa jedhan ayyee jennaan abbaa manaaf himtee jennaan abbaa manaa nikaan si godhadheera lama nikaan si godhadhu jennaan nikaan keessanii hin ta'uu jedhani sheekiin beektanii jennaan isin jalaa baatee kan biraatti heerumuun hin danda'a jennaan jedhanii isin kan biraatti heerumti amma kan kun akkam ka biraa jalaa deemu isin jalaa baatee jechuudha san jalaa baatee inni didee jennaani ani gizeedha manikaasin godhadhu jennaan isin jalaa baatee sheeka gaafannaan inni kaakoo isheenaa jedhee gochuu dide akkamiin godhannaan nikaan keessan sirrii miti irraa deemii jedhan isin deemte kan biraatti heerumti amma booddee kan immoo nikaanii isuma duraati irraa qaba jechuudha gaama meeqaa fi kan addanaa baata jazakallahu khairan duraan dursee jarri badii olit dalagee odooma badii olit dalagu jiranii odoon toobatini nikaan godhame tanaafuu sheeka gaafannaan sheekni maal jeen nikaa keessan sirreeffadhaa jeen irra deebi'aa godhadhaa jechuudha irra deebi'aa godhadhaa jechuudha walirraa fagaadhaa godhadhaadha duuba inni duuba ani nikaa si godhadhe kalamadaa sin godhadhu jeen kun cufti wanni garsiisu wallaalummaa
wallaalummaa eega taate nikaan kun khilaafa qabaa garuu yoo hiiku taate yoo gartee jalaa deemtu taate hiikuu qaba warra jee jira ulamaa irraa tanaafuu kaduraasan hiikuu qaba ukti akkas طيب أما يساول نرجيتو أكم قلتوا قبدي نكاتنا في الرابو في أمو سكاني في ديبتي ما أكم قلتوا قبدي بربادين ناي خيتينكا جو سرب ديو أما كسينجت تطير أما يو نمتشنين ما ولدو لما نهي لا الشريعة خيز يو نندليتو درا بربادي عربدو يغسبو دبتن سيقله شيخ أكن جدي isinat abbaamman itti jedhan nama wallolee maatii kaasiidhaan beektu inni wallolee mana hidhaa jira lakkoofsa isaan argattu lakkoofsa isaan barbaade dhabde. Barbaadi jiinga amma kammu gara barbaaddu gizee dhabde kana amma akkam gochuu qabdi. Dura akka gochuu qabdu gizee barbaadee dhabdee himna malee amma himnu qa barbaaddu jechuu jirra bar akkas. Ayyee. Hello. Hello Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Nazan. Alhamdulillah. Duraan dursee rabbii kan isin jaalladha. Ayyee rabbiin ati nu jaalattuuf si haa jaalatu inshallah. Barakallahu fiiki. Wallahi Ustaz duraan nama jallaa tokkoon ture. Gurdii waa uffannee yaa turre amma garuu egaa biyya namaa tana dhufne waa irraa barannee rakkoo jedha fakkaata yaa qananiitu inshallah. Amiin. Amma dhiiftee mire? Amma wallahi Ustaz biyya amma jilbaa waa ofirraa ban wallahi rabbi jechaan jala. Masha Allah. Jabaadhu inshallah. Alhamdulillah. Wallahi kata kayyaa kun baay'ee irraa fayyadamu jeetii yaada. Dhugaa. Wallahi rabbi jechaan hin jaalannaa gaafii takkaa qaban taas. Ayyee gaafadhu. Gaafiin tiyyaa abbaan tiyyaa fi ummaan tiyyaa qabbana qaban ganama subii salaati. Sagalee ol fuudhime abbaan kiyyaa fi ummaan tiyyaa qabbana qaban jette. Qabbana qaban abbaan kiyyaa immoo ganama tokko subii salaate. Torbaan tokko faadhu. Bishaan qabbanaa irraa immoo eeysaa dhukkuba qabbanti kun akkam gooti. Ni kukkuta barra wanni kee ni kukkuta ufti. Assalamu alaikum. Halo. Assalamu alaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Waalaikumsalam. Ya kakak malah kehidupan ni. Baik alhamdulillah. Gaafii takkaan kabajii. Sagalee ol fuudhu kaa. Maal keessa jirsa gola keessa jirta? Gola keessa jirta? Ol fuudhi goga. Ayyee rakkoon qabu yeriin fuudha. Gaafii jira. Waa'ee suuraa gartaa dubartoonni gartaa suuraa kana fuudhanii miidiyaa irratti fayyadaman gartaa profaayilaa feesbuuka jettamoo iimoo jettamoo waan akka wanti kaarra godhatan kana gartaa. Kanarraa hin gaafachuu barbaada. Akkam sila hayyamama akka shari'aatti sila dubartiin takka feeti jaartii namaan laataatu jaartii namaan laataatu ati dubartuma ogalmaa kanatti dubartiin. Suuraa isii fuutee irratti jettamoo feesbuuka jettamoo istoora feesbuuka kanatti ol gadhiisee jiru waan akka muuziqaa kana kana faarratti hiitee istoora faarratti godhachuun kun akkam. Hin ayyamamu yeroo hedduu irraa dubbannee jirra. Hin ayyamamu. Yeroo hedduu irraa dubbannee jirra. Quubsine. Waan kanarra nama wal dhibnee suuraa mirgaan qabaa maal nama jijjiira beekee nama wajjin hoggaa dubbannu suuraan kun akkamitti yeroo rakkoon qabu rakkoo qabaa akka shari'aatti hoggaa dhageenye biddeen akkasii nullee waa beekumsa qabaannee hin dubbannu hoggaan immoo sheekotii irraa dhageenye waan hin hayyamamu jeen.
لا وانك في ورا لك رفون كبصوراني رفون كمان ما ورا جود جريتا برخ جوزا جو تديسي ati gartee dabarsumate ittiimu yoo isaan didan maaltu wanni si godha ati waaqa jiru ittiimu kadalaga itti dalagaa kati dalaguu dide itti dhiisa khalaas ati wanni sira jiru dhaqqabsiisu dirqeen hin jirtu ani sun maan dhage maya laayin dhage ne gaafii madura gara takkatti na amanuu dadhaban si amananii am firo ati tiimteemi fira ati dhiisi dabarsite akka jiru khalaas ayya شيخ جزاكم الله خيرا والله غلطوا جزاك الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ايه نبو أستاذ نجا الحمد لله فيا كيسني فيا الحمد لله قافي قبا أستاذ ايه النبي ربا كان جرا انت لا كان والجال تري اجل مولجال تشوي شيء ما تريرا نكاني لدا جدتني أكم إنتامو إذا سنغافوات eega wal jaalattan turtan telefoonuma wajjaa soytammoo mool bira geeysan walumaa dhufne walit dhufnee maanaa lama qabdi wal bira dhuftammoo walitti daamtan walumatti daamne jechuudha walitti daamtaniimi walitti daamne san booda walirraa kaas turre tawbanne walirraa خلاص نكاون قلنا جنة بقى بريد يو قرتي توبتني سلچو أدى فقاتني يسي ديني تدفع بي غافردو ديني هو تدفع ورد ولاتي نخانو ودا جان أيوة غافل متامو غافردو ايه غافرد تلوم تسوني اسمو الجال نو تر بري نافكين تترتي تمو الجالة تنتون Esen yeroo sana kennumana kennite malee liqees hin jenne naaf kennitee turte riyaala 3,000 akkana wayii naaf kennite amma immoo osoo isaan kenniniif nikaa godhachuun rakkoo hin qabu hin kennite malee immoo liqii naa kennin. Isiin kannaa sii kannite liqii siin kannine odoo maallaqa san odoon hin deebifneef nikaa godhachuun hin dandeeyaadha. Akkas. Amma isiin yoo kannaa sii kannite wayi takkaa maqaa si dhooyte maallaqa riyaala 3,000. Dhoofte naa kennis hin jette ishi jedhe inshaallah. Ergas immoo haala sin fudhattee turteewu amma immoo naa kennii ka'eeti nikaana godhu jette. Riyaala 3,000 kiyya lafa kaayeeti nikaana godhadhuu jette akkasii. Faatee jabduu si mudate. Haya ati haa taatu atillee maallaqa isii lafa kaayeeti kannii fi nikaa godhadhu. Aywa yoo isheen immoo khalas dhiise jette rakkoon qabuumi. Yoo isiin si dhiise jette rakkoon qabu. Gisee aarte gaafaateen ammaas fideetti bara ati 3,000 numa qopheessuu irra sii jira malee gaafa immoo waliin galtanii aartee ama 3 booda ama 10 booda maallaqa 3,000 kiyya naa kannii yoo siin jette kaa gooteetuma kannu dubbiin hin jirtu. Idda guyyuu si dubbachaa oolturra firraa qopheessiif 3,000. Gisee feetee dhiisiyetti gisee feetee fidiyetti akkas xabiyaa faateen beeytu ati. هاي حساب هاي قالتهم ما ربي سنين وجنا جراتهم قالتهم يا إن شاء الله أي قالتهم إن شاء الله السلام عليكم ريالا ميكا ريالكم سدي وعليكم السلام ورحمة الله نجا كم فيا لا والله الحمد لله شيخ غافيك أبا Sheeka heerumee ture. Ayyee. Heerumee odoo nikaan godhati waggaa tokkoma akkas wajjin turree kaanee nikaa godhanne.
Ayyee. Odoo ji'a lama sadii illee addaan fagaatu waluma bira teennee nikaa godhanne. Nikaa godhannee kaanee waggaa tokko akkas lama booda hojii teennee wallollee inni booddee biyya gale. Ayyee gale. Biyya galee jennaan nikaa narraa buusii jedheen itti dawwalee. Beeksisaba keetitti dawwaladhu himii naan jedhe. Waan beeksisabatti dawwalee himee jennaan beeksisa. Ati dawwalteeti na hiikii atteen saa? Afaan ismatti dawwalee daayirektii kalaas na hiikii jedheen. Ayyee. Beeksisaba keetitti dawwaladhu naan jedhe. Ayyee. Achumaan beeksisa abbaa kootitti dawwalee himee jennaan abbaan koo jaarsota itti ergee jaarsonni obboleettii isaa akka fuudhee bira dhaqanii jennaanii kalaas irraa buusnaa mucaa gaafadhee isinii deebisaa mucalleen fuudhee jira jedheen ka obboleettii isaa fuudhee jechuudha. Qaxaroo qabeef. Ayyee. Achumaa eegas deemanii gaafa jaarsonni lammata itti deebi'an jalaa dheessen. Obboleettis innis jechuudha ka obboleettii fuudhes innis. Ayyee. Sheekota wanni kun yoo qaadi shari'aatti ofirraa faksii godhee danda'ama biyyi isaa immoo narraa fagoodha abbaan koo immoo nama danda'e humna kanaan biyya isaa dhaqee narraa buusuu danda'u miti wanni kun yoo qaadi shari'aa dhaqee ofirraa faksii godhee danda'amu moo hin danda'amu. Mukeenni kun majammara mamoojjii hin jiru addaan baafatuu barbaade. Lakki suma hiikuu qaba. Badii gootanii nikaa godhatanii suma hiikuu qaba garuu anamma waan kana qaadii shari'aa dhaquu ni dandeessaa hin dandeessu murtii godhuu danda'u. Waan kana qaadiitu murtii sii godha akkanatti dhayinee akkana nu godhanii akkanaa jii qaadiitti maddu qaadiin gartee isaas dubbisee san murtii sii godha an kana kana murtii godhuun natti ulfaate odoo gurbaas irraan beeyne rakkoo kana waan hin beeyneef tuni nu laalchiftu ati qaadiitti matteeti qaadiin gartee isaas dubbisanii kasi murtii sii godhan inshaallah kasaya Tayyib gala sheekamee takka sagalee gannaa qabu dandeettanii waa takka si gaafatu barbaade. Ayyee. Tak. Mee waan lameen san irra deebi mee waan lameen jettisan tokkoffaa jechuun odumaati hirtuu san godha akkasii. Bakka waan gootooti imma himadhu waa warra gartee waan shari'aan lafa keessee jira qaadiitti himi qaadiin gartee isaas dubbisee murtii sii godhan inshaallah akkasi. Galatoomii.